Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'a kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun dhamala uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamu isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa, harmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa, haadha hunduma keenyaa, qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan kitaabilee kakuu moofaa boqonnaa sadeffaadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 33 irratti raajii 15ffaa kan ture waa'ee raajichaa Zakkaariyaas akkasumas immoo kitaaba isaa ture barannee kan dhaabbanne. Walumaa galatti kutaa 32ffaadhaa 33ffaa darbeedhaan yaa'u kutaa lamaan wal qabatu. Saboonni Yihuudoonni gara dachee isaaniitti erga deebi'anii booda manni qulqullummaa akkamitti ijaaramu akka jalqabee akkamitti akka isaan mana qulqullummaa ijaaranidhaa fi isa boodas immoo lapheen isaanii gara Waaqayyoodhaan waaqessuutti akkamitti akka inni deebi'edha kan baranne. Isumatti dhufuudhaan guyyaa har'aa immoo boqonnaa sadeffaadhaaf kutaa xumuraa kan ta'u kutaa 34ffaadhaan waa'ee kitaaba raajii Milkiyaas kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa raajota 16 jennee galle keessaa raajiin 16ffaan isa kanadha. Raajii Milkiyaas jennee kan dhaabbachiisnu har'a barannee dhaabbannaa jechuudha. Akkuma baratame dursinee waa'ee raajicha kanaa ni barannaa taansinees immoo kitaaba isaanii ilaallaa jechuudha. Barumsa keenya dursinee kan baranneedhaan raajonni bakka sadiitti kanneen qoodaman keessaa booji'amuu bara jireenya isaaniidhaan booji'amuu dachee Baabiloonitti taasifamee booda kan turedhaan raajonni sadii akka isaan turan dubbanneerra. Kan jalqabaa Haagee ilaalleerraa, kan lammaffaa Zakkaariyaas, kan sadaffaa immoo Milkiyaasidha jechuudha. Milkiyaas jechuun hiikkaan isaa ergamaa yookiin kan ergamuu, duuka bu'aa, tajaajilaa jechuuti. Hiikkaan isaa waan akkasiiti. Inni kan dhalate isaan kan adda irraatu saboonni Israa'el yookiin Yihuudoonni booji'amanii dachee Baabiloon turanii erga isaan gara dachee isaaniitti deebi'anii yaa'u guutummaa isaanii jechuu keenya miti. Marsaa sadiidhaan akka isaan seenan barumsa keenya darbeedhaan baranneerra. Marsaa warreen jalqabaa seenanii isaan sun erga isaan dhufanii biyya isaanii tajaajila jalqabanii achuma dachee Yihuudaatti kan dhalatedha. Raajichi kun egaa raajota hundumaadhaaf kan xumuraati. Akkasumas immoo warreen xumuraa sadan booji'amuu Baabiloonii taasifamee booda warreen jiran keessaa Haagee fi Zakkaariyaas fi isa kana jechuudha. Haagee fi Zakkaariyaasitti aansees immoo baraan baay'ee gara kakuu haaraatti kan siqudha. Naannoo bara 450 hanga bara 400ffaatti dhaloota Kiristoosiin dura tajaajilaa kan turedha. Egaan bara kana jechuun Yihuudoonni kan isaan deebi'an bara 538 akka ta'e marsaan jalqabaa ilaalleerra. Erga sanaa booda naannoo waggaa 100dhaa booda kan jirudha jechuudha raajichi Milkiyaas. Dursinee kan baranneen yeroo seensa kitaaba keenyaa yeroo qo'annaa gara kitaaba Izraadhaaf Nehemiyaatti yeroo taasisnuun saboonni Yihuudoonni akkamitti akka isaan dachee isaaniitti deebi'an marsaa sadii akka ture ilaalleerra. Warreen jalqabaa marsaa tokkoon deebi'aniiru, warri lammaffaa immoo Izraa wajjin deebi'aniiru, warri sadaffaa immoo Nehemiyaa wajjin deebi'aniiru. Raajichi Milkiyaas tajaajilli isaa bara Izraadhaaf Nehemiyaa duukaa kan wal qabatu waan ta'eedhaaf isa kanarra deebinee
gabaabinaan ni kaasnaa jechuudha. Marsaa lammaffaa warreen deebi'an bara 500 fi bara 458 jechuudha. Izraan lubichi Izraan Yihudoota baay'ee qabachuudhaan gara dachee isaaniitti yookiin immoo gara Yihudaatti deebi'aniiru. Achitti yeroo deebi'an Izraan tajaajila guddaadhaan isaan tajaajilaa akka isaan Waaqayyoon sirriitti waaqessaniidhaaf gahee guddaa taphachaa tureera. Itti aanes immoo marsaa sadaffaa walitti xumuraa bara Arxeksis jechuudha. Mootichi Faarsii Nehemiyaadhaaf eeyyame. Nehemiyaan bara 445ffaatti namoota baay'eenis warreen hafan qabachuudhaan gara Yihudaatti dhufeera. Achittis immoo akka mootii ta'uudhaan dallaan Yerusaalem akka ijaaramu Nehemiyaan taasiseera jechuudha. Inni yeroo kana Nehemiyaan dallaa kana ijaaruu qofa osoo hin taane jireenya hafuurummaa isaa irratti illee wantoota baay'ee hojjeteera. Fakkeenyaaf hiyyeessota gargaaruu akka isaan qaban kennaa jechuudha. Kana irratti hojjeteera. Akkasumas gaa'ela warreen hin amanne hojjetan taasifamu. Egaan namni gaa'ela taasisuu kan qabu akkuma isaa yookiin akkuma ishee Waaqayyoon kan amanu yookiin kan amantu duukaadha ta'uu kan qabu. Isaan garuu warreen amaniin warreen biraa duukaayyuu taasisaa turaniiru. Isaan kanayyuu Nehemiyaan baay'ee barsiisuudhaan akka inni hafu taasiseera. Akka inni hafu taasiseera hambiseera jechuudha. Sanbanni illee sirriitti akka kabajamus wanta baay'ee raawwateera. Sanbanni haala sirriidhaan akka kabajamu kurnoodhaaf mebaan kurnoon sirriidhaan akka kaffalamu mebaanis immoo mana waaqayyoodhaaf galuu akka qabu dhimmoota kana sirriitti irratti hojjetee sirreessee ture. Haa ta'u garuu Nehemiyaan dursine akkuma baranne achitti nafne achuma Yerusaalem jiraachaa kan ture osoo hin taane deebi'eetu mooticha Arxeksis wajjin tajaajiluudhaaf gara isaa deemeera gara Faarsitti deebi'eera. Bara 433 jechaadha. Inni yeroo inni deebi'u saboonni kun egaan Nehemiyaan dursaa isaanii yookiin hoogganaa isaanii ture. Isuma hordofuudhaan dhiisaniiru jechuudha. Hojiiwwan hafuurummaa kana yeroo isaan gara dhiisutti dhufan yeroo kana raajichi Milkiyaas tajaajila isaadhaan saboonni kun isaan kana raawwachaa akka isaan itti dhufaniidhaaf gahee isaa taphachaa kan ture jechuudha. Baroonni kun akkuma dursinee kaasne 450 hanga 400 gidduutti kan turanidha. Isa booda raajiin hin jiru jechuudha walumaa galatti. Eenyu booda? Milkiyaas booda raajiin hin jiru. Raajonni kan xumuraan raajiin xumuratte Waaqayyo gara saboota Yihudaatti erge isa kanadha jechuudha. Milkiyaasidha. Milkiyaasii booda raajiin tokko hin jiru. Waggoonni 400 haaluma kanaan callifamee erga ture booda waggaa 400 booda immoo innumti Milkiyaas raajii kan isaaf dubbate duuka bu'aa koo dura keessan nan ergaa jechuudhaan waa'ee Kiristoosiif kan dubbatame duuka bu'aa kan jedhame Yohaannisidha. Waggaa 400 booda Yohaannis raajis duuka bu'aas ta'ee dhufeera jechuudha malee Milkiyaasii booda kan dhufe raajiin biraan hin jiru jechuudha. Salphaadhumatti waa'ee Milkiyaas kana beekuu ni dandeenya barbaanneetu. Kan itti aanu kitaaba isaa haa ilaallu. Kitaaba Raajii Milkiyaas. Raajii Milkiyaas jechuudhaan kitaaba raajotaa keessaa raajii 16ffaatti kan argamu Raajii Milkiyaasiin kan barreeffame kitaaba kanadha. Barreessaan isaa sumadha. Qabiyyeen isaa waa'ee cubbuu Israa'elootaa fi ganinsa isaanii murtii cubbamootaatti kennamu akkasumas waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qabatee kan jirudha. Kitaabni kun boqonnaawwan 4 kan qabudha. Boqonnaa arfan kana bakka lamatti qoodne ni ilaalla. Kan jalqabaa boqonnaa 1-2tti kan jiru waa'ee jaalala Waaqayyoodha. Waaqayyo hammam akka inni saboota isaa akka inni jaallatu jechuudha. Jaalala Waaqayyoo gaafa jedhamu akka kan keenyaa duukaa irratti finne kan ilaallu qofa miti. Namni nama kan jaallatu faayidaa irratti hundaa'uudhaan yookiin gocha irratti hundaa'uudhaan yookiin kallattii tokkoon bichaa ilaaluudhaan nama akka isaa jaallachuu danda'a. Inni jaallatu jaalala isa dhugaa miti. Faayidaan sun gaafa dhaabbatu yookiin gargaarsi sun yookiin wanti kennamu sun yeroo dhaabbatu jaalalli sunis wajjumaan badaa jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo garuu kana miti faayidaatti kan hundaa'u osoo hin taane Waaqayyo osoo namni isatti balleessu kan nama jaallatudha. Dhuguma Waaqayyo saboota sanaaf yeroo sanattis akkuma dursinee kaasne yeroo Nehemiyaan gara Faarsitti deebi'u cubbuu baay'inaan Waaqayyotti cubbuu baay'ee raawwachaa turani. Inni garuu kana hundumaa keessatti maal taasisaa ture? Isaan jaallachaa ture jechuudha.
guyyaarraas hunduma keenyaaf akka kanaati jaalalli Waaqayyoo. Innaa kana keessatti garuu isaan immoo Waaqayyootu akka isaan jaalatu isaan immoo Waaqayyotti wanta hin taane daawwachaa akka isaan jiran immoo kallattiimaan itti himaa jira. Itti himaa jira. Wanta baay'ee maqaa Waaqayyoo salphisuu Beetlehem luboota akeekkachiisa lubootaaf kaa'e duukarra maqaa Waaqayyoodhaaf kabaja kennuu dhiisuu. Maqaa Waaqayyoo bakka biraatti warra biraa biratti warra isa hin amanne biratti akka inni salphatu kan taasisan warreen Waaqayyoo hin beekne jedhanidha. Namoonni nuti Waaqayyoon ni beekna jennee Waaqayyoodhaaf kabaja hin kenninu yoo ta'e, inni kun darbee maal ta'a? Warreen Waaqayyoon hin beekne sun Waaqayyoon akka isaan salphisan illee sababa ta'a jechuudha. Innaa kana kaa'eera. Lubootaaf akeekkachiisa kaa'eera. Maaldha kun immoo sinfinnaa yookiin immoo maal na dhibdee kan jedhu jechuudha. Maal na dhibdee callisaniituma wanta barbaadan aarsaa dhiyeessu jechuudha. Esaawudhaaf Yaaqoobiin kaaseera asitti kitaabni iyyuu. Dursee garuu maal tureera? Aabeliidhaaf Qaayel turaniiru. Aabel Waaqayyoo hin nyaatu kan hin nyaanne haa ta'uyyuu ni beeka Waaqayyo hin nyaanne garuu kabaja Waaqayyoodhaaf jecha maal taasiseera? Wanta gaarii aarsaa dhiyeesseera. Qaayel garuu Waaqayyo koon nyaatachuudhaan wanta hin taane habaqii kan gatamu jechuudha Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessa jecha. Waaqayyo amma kanatti gadi qabee ilaaleera. Inni saba kana aarsaan isaa fudhatamee nafeera. Inni yeroo kanas namoonni sun maal gochaa turanii? Sirrii kan hin taane beekaa horii filatamaa hin taane Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessaa turanii luboonni akka barbaadan waan maal na dhibdeedhaan callisanii mana Waaqayyoof deddeebi'aa turanii. Innaa waan isaan raawwatan hundumtuu Waaqayyo biratti jibbisiisaa kan ture waan ta'eedhaaf akeekkachiisa guddaa boqonnaan lammaffaa guutummaan isaa waa'ee lubootaadhaaf akeekkachiisa ta'uudhaan kan barraa'edha jechuudha. Innaa tajaajila Waaqayyoodhaaf taasifamu keessatti jalqaba wanti hundumaa kabaja Waaqayyoodha. Beekaa Waaqayyoodhaan kabajuuf Waaqayyoon sodaachuu. Yoo Waaqayyoon sodaataniidhaaf yoo Waaqayyoodhaan kabajan isa booda wanti raawwatan hundumtuu kabaja Waaqayyoo kan maxxanaa haa ta'uu haa dhiisuyyuu malee garuu dandeettii keenyaan wanta amma isaa xiqqoo kaf jedhee kabaja Waaqayyoo agarsiisu taasisnaa jechuudha. Innaa Waaqayyoof sodaadhaaf jaalala akka isaan hin qabneef akeekkachiisa immoo dabalataan kaa'eera jechuudha boqonnaa tokkoffaaf lammaffaa. Boqonnaa sadiif afuraffaa immoo waa'ee raajii Kiristoosiif dubbatamuudhaan eegala. Waaqayyo mana isaa akka inni qulqulleessudha. Wanta kana hundumaa keessaa Waaqayyo maal taasisaa? Mana isaa qulqulleessaa. Kanaaf ergamaa koo dura keessan dura isaanan ergamaa qulqullicha Yohaanisiin jechuudha. Yeroo kana Waaqa isin barbaaddan tasaa dhufee mana qulqullummaa keessan keessatti ni argama jechuudhaan dubbata. Ni argama. Eenyuudhaan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Innaa manni isaa hin qulqullaa'a jechuudha. Sana qulqullaa'eeras. Ittaanee waa'ee kurnoo ni dubbata. Kurnoo gidi dursee akkuma dubbanne Nehimiyaan jalqabsiise yeroo inni deemu immoo baay'ee adda wanta kutaniidhaaf karaa Milkiyaas Waaqayyoodha deebiidhaan akeekkachiisa guddaa kenneera. Kan Waaqayyo kenne keessaa deebisanii Waaqayyoof kennu jechuudha. Kun malee wanta biraa miti. Kun immoo maal agarsiisa? Amanamummaa agarsiisa. Beekaa Waaqayyoodhaaf bitamuu. Biyya tokko keessa gaafa jiraannu mootii tokkoon ati mootii keenya jedhanii gaafatanii booda lakkii gibira siif hin kaffalchuu hin danda'amu. Waaqayyoodhaaf bargit wanta abboommi inni laata hundumaa eeguun isa kana ta'e osoo jiru garuu wanta Waaqayyo harka isaadhaan kenne keessaatu kudhan hambifatee tokko kennuu dadhabuun immoo wanta rakkisaadha. Innaa saboonni kana taasisaa turaniiru kanatti akka isaan cimaniidhaaf kudhan keessaa tokko Waaqayyoodhaaf kennaa. Waaqayyoon jaallachuu keessan amanamuufi keessan isaaf bitamuu keessan kan agarsiisu malee kan biraa miti kan jedhudha. Dabalataan mabaa mana qulqullummaadhaaf kanneen dhiyaatan wanta kennaawwan adda addaa kana dhiyeessu akka isaan qaban dabalata ni agarsiisa. Akkasumas immoo abdii dhiifamaa gara fuulduraatti kan taasifamus immoo ni dubbataa jechuudha. Egaa salphaadhumatti kitaaba kana haala kanaan qo'achuu ni dandeenya. Walumaa galatti wanti beekamuu qabu kitaaba raajotaa 16 keessaa kan xumuraa kan ta'e raajichi Milkiyaas bara 450 kan ture. Waa'een kan inni barsiise yeroo sanatti namoonni Waaqayyoodhaaf haala kamiitiin akka isaan amanamuu akka isaan qabaniidhaa fi bara sanas yaa'u bara mootiin hin jirredha. Mootii midhaan kan jedhu dhaabbateera hanga saboonni gara Baabiloonitti booji'amanitti sana dura turan malee isaa booda barri jiru bara lubootaa jedhama. Innaa biyyas kan geggeessan lubootadha. Innaa luboonni kun immoo waan isaan raawwatan hamminummaa sanaa akkasumas wanta hin taane Waaqayyoon kabaja isaa irratti
wanta kabaja isaa hin maxxanne yaa'u kabaja Waaqayyoodhaan kan wal gitu dhiyeessuu jechuu osoo hin taane akkamitti fokkaatutti garuu wanta gaarii jennee Waaqayyoodhaaf kan raawwannuu fi kan goonu akkasumas maqaa Waaqayyoo kan kabachiisu raawwachuu dadhabuu isaa irraan kan ka'e bara sana keessa luboonni kun biyyas akkasumas karaa hafuuraas kanneen dursan isaan kanaaf akeekkachiisa guddaa kitaaba kennedha. Akkasumas waa'ee kurnoodhaaf waa'ee mebaatti ibsa addaa kan qabu ta'uusaa isaan kana hubachuu qabnaa jechuudha. Egaan boqonnaa sadaffaa kutaa tokko jennee hanga kutaa 34ffaatti kan baranne boqonnaan sadaffaa kitaabileen kakuu moofaa kanumaan kan dhaabbatanidha. Kutaan itti aanu boqonnaa 4ffaa kutaa tokko jennee kitaabilee kakuu haaraa barachuu eegallaa jechuudha. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.